na nyaate amma yaaltu gaafa yaalte atiyyuu garaa jabaatti dhiiga lolaaftee na baattee nan nuffine kanamaa. Naga irra caalu naga Waaqayyo isiniidhaaf haa baay'atu. Ilaala viidiyoo kana. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee cibbaasisaa ta'e. Ila waan inni irratti hojjate ilaala dhugaa. Yeroo darbee jechuudha. Yeroo darbee ishiitu hordofsiise jechuudha. Ishiin hordofsiistee warreen kaameraadhaan jechuudha. Kaameraan imaanotaadhaan hordofsiistee waan amanuu dhabdee fi hordofsiiftee jechuudha. Inni immoo ilaalame Yesuus. Inni immoo bakka ishiin hordofsiifte sana irratti hojjechiiseet, irratti xonoqqolchiiseet akka ishiin awwaaramtuudhaaf hojii kana hojjate jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa mana kana hin jedhamne. Irratti hojjechiifteetti ishii yoo ta'e irratti hordofsiifteetti yoo ta'e jechuudha. Ishiin kaameraadhaan hordofsiifte. Inni garuu irratti xonoqqolchiisee mana qaalicha mana afuurota amootaatti irratti hojjechiisee yeroo haadha manaasaa akka ishiin dargaggeessa Yesuus ilaaluuf iyyuu kun nama saganansiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Yaa mootii jaalalaan oolchati kana maaloo walirratti laxxabsiisamee akka afaniif hojii hojjate jechuudha. Maaloo salphina maaloo gooftaan oolchi maaloo abbaa. Yesuus Kiristoos. Yaa Waaqa jaalalaan oolchati kana nu oolchati kana nu oolchi kanatti isa maanutti yaadu nurraa qabe. Kana mannaa mee du'anii dhokachuu wayyaa. Kana mannaa awwaalamuu wayya. Kana mannaa jechuudha lafa kanarraa baduu wayya. Kuni salphinadha. Inni garuu irratti jiraatte jechuudha. Akka walirratti laxxafamanii akka awwaaramaniif. Gaarummaa miti kan inni hojjate jechuudha. Achii booddee immoo jechuudha. Naaf hordofaa jedhee jechuudha. Warreen kaameraadhaan hojii isaanii ilaalaa jedhee jechuudha. Wayin dammoo hojii ishii ilaalaa jedhee warra kaameraan hordofan sana waamsifate. Erga waamsifatee immoo jechuudha. Akkaataa inni ittiin immoo kaameraa imaanicha sana akkaataa inni ittiin arrabsaa jiru jechuudha. Kana qabanii tumuu ture. Ishiin kaleessa irratti hin hojjechiifne. Hojii isaa baafachuuf baruudhaaf jetteetti kan ishiin hordofsiifte. Inni garuu irratti xonoqqolchiise. Sayyuu Sudaan irratti hojjechiise jechaadha. Salphataa. Yoo ishii waan hin taane hojjetteeyyuu yoo ishii wanta salphinaa hojjetteeyyuu aji garuu gaarummaan ture kan deebisuun maal. Kan maammoo ta'e immoo bookkisa immoo ilaalaadha manaa koo. Ilaala kabajamtuuf jaalatamtuudha. Siblaata. Simballeessaa jechaanii jira. Simballeessaa. Ela kaameraa baabaraa jira jechuudha. Wanta si galchuu hin qabdu hojii hojjattee ta'een jechuudha wal lolaa jiru jechuudha. Yaa abbaa nu taraarame. Yaa abbaa nu yaadadhu. Yaa abbaa nu yaadadhu dhugaa nama amaasiitti yaadu. Nama amaasiitti yaadu. Sinitti hin qabin nutti hin qabin waan salphaa fakkaachuu danda'a kun wanta salphaa miti wanta qaaniidha. Ollaan illee gaa'ela isheetiif kabajamtuudha. Gaa'ela ishiin eeggatti jechaa jiru jechuudha. Ishiidhaaf dhugaa ba'aa jiru. Garuu inni irratti hojjate jechuudha. Irratti hojjechiise waan ta'eef irratti xonoqqolchiise waan ta'eef hafuuricha daabiloos ergamicha. Kanaaf ama nu irraa haa qabu.
yaa gooftaa. Hidhamee akkamitti ta'aa jiru jechuudha. Akkamitti ta'aa jiru bichaa laala. Waan inni gochaa jiru bichaa laala. Ela hojii isaa waan hojjete garuu inni beeka. Inni kun immoo hin beekne jechuudha. Ka'iitii deemee jechaanii jira. Garuu inni walirratti qabachiise jechuudha iddoo kanarratti. Ela ka inni tiishartii gurraacha uffatee kuni hin galleef akka isaan walitti qabamanii jiran walitti iddoo tokkotti xabbaqanii amanii akka jiran. Biyya yeroon jiru Sudaanii irra yeroon biyya jiru biyya Sudaanii irratti matata irratti hojjechiiseera irratti xonoqoleera jechuudha. Maaliif irratti hojjechiifta? Maaliif irratti hojjechiista? Si eegaachitti si cafacafu tureeshu. Haadha manaa keetii maaliif irratti hojjechiista? Sababni isaa hoo? Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ela kunoo amma egaa itti meera waan ta'eef kaameeraa himaanii sanarratti maal godhee itti mee bakka amma irratti xonoqolchiiseera irratti hojjechiiseera jedhaan jechuudha. Isaan garuu kaameeraa waraabaa jiru jechuudha. Hojii ishiitidha si'aniitu kaameeraa waraabaa jiru. Garuu inni gidduudhaan irratti hojjechiiseera jedhee itti mee jechuudha. Itti himnaanii kaameeraa himaanichi sun maal godhee hin qabateen jechuudha. Yeroo inni qabateenii jedhutti jechoota darbachaa waan tureef akka kaameeraa cufeedhaan jechuudha. Nama biraa nama kaameeraa waraabaa jiruun jechuudha. Maaliif garuu? Maaliif irratti hojjechiifta? Asii amma kinoo warreen ollaa dhufanii bu'aa jiru jechuudha. Bu'aa jiru jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee nama gaddisiisa mana kana hin jedhan. Maaltu ta'e jechaa jiru? Ishinoo gaa'ela ishiitiidhaaf kabajamtuudha, of eeggattuudha. Ka'i jedhuun ishiidhaan jechuudha. Garuu inni walitti xabbaqabsiiseera. Qiddisti ani waamu. Qiddisti ka'i jedhuun maal taate ka'i jedhuun jechuudha. Isaan garuu walirraa ka'uu hin danda'an. Garuu nabseen keessa jira. Argaa jiru. Ya salphina. Ilmoon namaa moo ilmoon namaa bara kana dhugaa Yesuusaan akkaataa itti yaadaman hin beeku. Yesus ilma waaqayyoo. Argitanii afurri hamaan amma akka inni jabaa ta'e. Afurri hamaan amma minna akka jabaa ta'e ilaala. Ana innaan dura ilaalu jechuudha. Hojii waaqayyoo natti fakkaatee ture jechuudha. Bakka waaqayyo waan hundumaa gochuu waan danda'uuf ana hojii waaqayyoo natti fakkaatee ture jechuudha. Afurri hamaan garuu dhala namaa salphisuudhaan beekama. Ela kinoo akkas jechaanii jira. Ati sammuun qabdu sammuun keessi yaaduu maaliidhaaf waan akkanaadha manaa kee irratti hojjatte jennaan ishii akkana diqala ishee akkanarratti kan biraan hojjedha jennaan ati na ergina nani kan hojjechaa dhufe ati immoo maali waan akkana hojjatte haadha manaa kee irratti akkanani kaameeraa wayin demo akkanani video waraabu maaliif goote ollaan awwaamamu jechaa jira iddoo kanatti ollaan awwaamamu jennaan inni immoo kaameeraa waraabu sun immoo jechuudha inni tiishartii gurraachaa kuni ati ishiidha amma shiyyuun geessu shirraan gargar miti jedheen jechuudha. Ati maafaraadha ati wayin salphataadha jennaan singalchu lafa kanarratti singalchu jechaan jira jechuudha. Siif godheera jennaan inni immoo harka namaatiin duuta guyyaa tokko harka namaatiin duuta jedheen jechuudha. Yatakabbarachuu haadha manaa koo kan kabajamtuu taate dhaqiitii ilaali jettiin jechuudha. Iddoo kanatti ollaan dhufanii jiru jechuudha. Ilaalaa jiru jechuudha. Kinoo namoonni naannoo jiru jechuudha. Maaltu ta'ee jechaa jiru. Gaaffii gaafachaa jiru jechuudha. Maal argitee ta'eetiin immoo gidduudhaan dubbata jechuudha. Wanta isiniif hin galle jira. Namni qabamee hin beekne rakkina beekaa. Afaan kee qabadhuudhaan jechuudha kaameraamaanichi. Afaan kee qabadhu cufeedhaan hin jira jechuudha. Maaliif rakkina hojjechiisee jira waan ta'eef jechuudha.
Isayyuu single jecha single waadha manaa kootidha. Maal argaa jirra namoota laalame hojii harka isaatiitti namoota laala waan ta'aa jiran walloonni jechuudha. Maaliidhaaf kun kan ta'e? Maaliif kana godhe? Wayyoo qiddisti ka'ii bahee jechaa ni jiru jechuudha. Mucayyoon garuu akkamittiin baati? Walitti xabbaqsiiseera waan ta'eef jechuudha. Ergamaa Daabiloos Si'ool keessaa kan bahu dhala namaa akkattiin qaanessa jechuudha. Akkattiin salphisa jechuudha. Waan argineen beekne arginee aytaan annaaqi mandazanan nagar argineen beekne waan akkanaa ka'ii jedhuun jechuudha. Mucayyoon akkamittiin kaati? Hiyyee jechuudha wallaan. Gooftaa nama gargaaru waamnee jirra. Namoonni dhufaa jiru. Gaa'ela ishiitiidhaaf nama cabduu turte, nama gaa'ela ishiif yaadaa turte. Waan akkanaan beektu turte. Oo Yesuus. Maanni wanta akkanaa dhalaa akkana gootuun turre mucaa godhanii bo'aa jiru jechuudha. Guddaa mistee dhamboo kan himaa ta'e guddaa mistee guddi mistee irratti xabaarattee dhugaa baay'ee nama yeellaasisa jechuudha. Baay'ee nama qaanessa jechuudha kun. Halkan tokkollee yoo ta'e wajjin ciiseera guyyaa tokkollee yoo ta'e harkaas nyaateera jechuudha. Kana jechuudha dhalli namaa kana ilaala hubadhaa baraa dhala namaa ammam akka namni siif yaadu ammam akka namni siif hojjetu asirratti argata jechuudha yaa nama. Bara kana jechuudha. Bara kana akkaataattiin namni walamanu baay'ee ulfaatee jira. Baay'ee jechuudha baay'ee nama farsiisa jechuudha. Ansoolaa isaaniitiin kaasanii firaashirra kaa'anii. Dhaloonni baay'een immoo waan goda sana jiraniif isaaniitu fuudhee baay'ee makiina keessa geessine. Wayne gooftaa maal nu yaadadhu. Siifan godhadhaan inni ittum dhaadata siifan godhaa. Ati iyyuu hunduuta malee. Ati ganaatti dhaadatta. Ganaa wanti dhaadattu hin jiru. Ajab gooftaa. Uy. Obsitaala edda geenye. Hey. Yesus. Uy. Yesus. Baay'ee naatee fuula ishii shaffanattee taa'aa turte jechuudha. Salphina kun dhugaa dubbachuuf taana wayne. Gooftaa koo obsitaala biratti baay'ee bo'aa turte. Fuula ishii shaffanattees nu ilaalaan turre. Waamas nan ture. Itti dubbachuus nan barbaade garuu hin diddeedhe mucaan illee ni dheeraallee akkasuma jechuudha. Yee. Noolchi. Oy.
Argitanii afuuraan jechuudha kan inni itti hojjete jechuudha. Ani akka ishiin akka mucichi jechuudha akka ishiin irraa fagaattu ni barbaada ture jechuudha. Akka egaa irratti hojjechiise kana akka hiittuuf hin gaafatti turte. Baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Wayne amma gaafa ishiin obbeettutti iddootti amma ishiin deebitutti wajjiniidhaan in turra jennee waadaa seennee jirra. Garuu immoo ishiin dubbachuu hin dandeenye shaffanattee jirti. Dhugaadha dhugaa. Baay'ee ulfaata lammiiwwan koo baay'ee ulfaata. Waan sakkanaa sinaa oolchu nu waa oolchu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee ulfaata waan dhiira akkanas namatti hin qabin. Dhugaa namattis hin qabin.